Hashamaar kafunee kabajamtoota daawwattoota keenya waliif TV irraa oduu isaati kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu wajjin kan isin faana turaan Girmaa Guddisaa hanga xumuraatti nu faana tura. Giddugalli chaarjeessa yeroo tokkotti konkolaattota 24 humna guutuu danda'u hojii eegale. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa giddugala chaarjeessa yeroo tokkotti konkolaattota 24 humna guutuu danda'u magaalaa Finfinneetti hojii eegalchisee jira. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa ijaarsa dinagdee magariisa biyyattii saffisiisuu keessatti gahee isaa bahachaa jira jedhan hojii raawwachiisaan olaanaa tajaajilichaa Injiinar Geetuu Garramuu. Konkolaattonni elektirikaa kumni 100 fi kumni 40 gara Itoophiyaa seenuu isaanii hordofee humna konkolaattota kanneeniif madaalu dhiyeessuuf buufataaleen chaarjeessa ijaaramaa jiraachuu kaasanii jiru. Kanaanis buufataalee 40 ijaaruuf hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Buufataaleen chaarjeessa amma hojiirra jiran torbee guutuu tajaajila kennaa jiraachuu eeruun humna kiiloowaattii tokkoof filannoowwan kaffaltii gosti 3 fayyadamtootaaf dhiyaachuu ibsanii jiru. Halkan sa'aatii 4 hanga barii sa'aatii 12tti birrii 14 saantima 85, ganama sa'aatii 4 hanga waaree booda sa'aatii 5 birrii 16 fi saantima 57, waaree booda sa'aatii 5 hanga halkan sa'aatii 4 akkasumas ganama sa'aatii 12 hanga sa'aatii 4tti birrii 18 fi saantima 28 kan kaffalamu ta'uu himanii jiru. Buufanni chaarjeessa konkolaataa elektirikii saffisa har'aa eebbifamee kun tajaajilichaaf piroojeektii arfaffaa ta'uu ibsanii jiru. Ministeerri Deetaa Ministeera Geejjibaa fi Loojistiikii Obbo Bari'oo Haasan guutuu biyyattiitti buufataalee chaarjeessa baatirii saffisaa 2330 ijaaruuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuu himanii jiru. Oromiyaatti konkolaattota fi sibiilota tajaajila malee turan calbaasiin dhabamsiisuun galiin birrii miiliyoona 200 ol argame. Naannoo Oromiyaatti konkolaataa fi sibiilota tajaajila malee waggoota dheeraa turan calbaasiin dhabamsiisuun galiin birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 10 ol argame jedhee ejensiin bittaa fi dhabamsiisaa qabeenya Oromiyaa. Naannichatti konkolaattonni fi sibiilonni waggoota dheeraaf manneen hojii mootummaa keessaa dhaabbachaa turan gurgurtaa calbaasiin akka dhabamsiifaman taasifamuun eeramee jira. Ejensichatti Daayireektarri Damee Tilmaama Gatii fi Gurgurtaa Qabeenyawwan dhabamsiifamanii Obbo Saamson Waaqwayyaaf akka ibsanitti naannichatti bara bajataa 2018tti konkolaattota 169 fi doqdoqqeewwan 229 tajaajila malee manneen hojii mootummaa keessa waggoota dheeraaf dhaabbachaa turan gurgurtaa calbaasiin birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 38 fi 100 fi 50 fi 900 fi 96 gurguruun dhabamsiifamuun ibsanii jiru. Kana malees sibiilota manneen hojii mootummaa garaagaraa walitti qabaman kiloogiraamaa 800 fi 22.4 birrii miiliyoona 71 fi 1700 fi 2000 fi 984 gurgurtaa calbaasiin dhabamsiifamuu eeranii jiru. Bara bajetichaatti qabeenyawwan gurgurtaa calbaasiin dhabamsiisuun birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 10 fi 600 fi 77 ol mootummaaf galii gochuun akka danda'ame kaasanii jiru. Konkolaattota moofaa tajaajila malee dhaabbatan 800 gurgurtaa calbaasiin dhabamsiifamuuf adeemsarra jiraachuu ibsanii jiru. Sheek Mohammed Ali Alaamuddin damee turizimii Itoophiyaa babal'isuuf investimentii doolaara miiliyoona 116 jalqabuuf jedhame. Abbaan qabeenya beekamaa fi hundeessaan dhaabbata Meedrook Itoophiyaa Sheek Mohammed Hussein Ali Mohammediin hoteela Sharaatan haaromsii fi hoteela haaraa hawwata turizimii Itoophiyaafis oolu Finfinnee keessatti ijaaruuf korporeeshinii faayinaansii idil addunyaa irraa liqii yeroo dheeraa doolaara miiliyoona 80 argachuun gabaafame. Akka gabaasa The Billionaire Afrikaatti korporeeshiniin faayinaansii idil addunyaa miseensa garee baankii addunyaa ta'e waliigaltee faayinaansii kana waxabajjii 10 bara 2026 xumuruu beeksisee jira. Piroojeektichi waliigalaan doolaara miiliyoona 116 akka barbaadu gabaasichaan ibsame yoo ta'u dhaabbanni Meedrook Itoophiyaa maallaqa hafee doolaara miiliyoona 36 akka uwwisuus ibsamee jira. Akka ibsa korporeeshiniin faayinaansii idil addunyaatti faayinaansiin kun hoteela Sharaatan Finfinnee keessatti bara 1998 doolaara miiliyoona 200 oliin hojii jalqabee haaromsuu fi hoteela haaraa maqaa Sharaatan jechuun hojjetuu fi standardii ijaarsa magariisa idil addunyaa ijaaruuf akka oolu ibsamee jira. Akkasumas piroojeektichi hojii kallattii fi alkallattiin namoota 9,000 ol ta'aniif carraa hojii ni uumaa jedhamee jira. Dabalataanis investimentiin kun guddina turizimii fi galii dinagdee jajjabeessuuf kan kaayyeeffate ta'uu fi gama turizimiin hojii uumuu fi galii maddisiisuu keessatti gahee olaanaa akka qabu ibsamee jira.
Calbaasiin sharafa alaa Itoophiyaa doolaara biiliyoona 2 ol gahuun ibsame. Calbaasiin sharafa alaa addaa Itoophiyaa yeroo dhiyoo as gaggeessaa jirtu keessatti gurgurtaan doolaara waliigala doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 ol gahu baankiin biyyoolessa Itoophiyaa beekse. Baankichi ibsa toora miidiyaa hawaasummaa isaarratti maxxanseen wiixata darbee jechuunis waxabajjii 15 bara 2026 calbaasii addaa gaggeesseen doolaara miiliyoona 100 gabaa sharafa alaa biyya keessaa fi baankota daldalaaf calbaasiin raabsuu ibsee hojii kanaaf gaaffiin doolaara miiliyoona 236 tilmaamamu dhiyaachuus ibsee jira. Akka ibsa baankichaatti calbaasiin kun birrii biyya keessaa deeggaruuf akkasumas garaagarummaa sharafa alaa gabaa seera qabeessaa fi gabaa wal fakkaataa gidduu jiru hir'isuuf kan kaayyeeffatame ta'uun eeramee jira. Itoophiyaa waggoota darbaniif hanqinni sharafa alaa cimaan mudachaa kan ture yoo ta'u kunis garaagarummaa guddaa gatii doolaraa gabaa seera qabeessaa fi gabaa wal fakkaataa gidduu jiru irratti rakkoo uumee turuun ni yaadatama. Qaala'insi jireenya dubartoota caala dhiirota miidhaa jira jedhame. Yeroodhaa gara yerootti hammaachuun qaala'insi jireenya dubartoota caala dhiirota maraachaa akka jiru qorannooleen garaagaraa ifoomsanii jiru. Qaala'insi jireenyaa fi daballiin gatii meeshaalee guutuu addunyaa fi biyya keenya keessatti dubartoota caala dhiirota irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jira. Qorannoowwanii fi ragaaleen xiinsammuu akka agarsiisanitti qaala'insi jireenyaa kun dhiirota irratti dhiibbaa sammuu haalaan uumuun akka maraatan yookiin dhiphina sammuu hamaaf akka saaxilaman taasisee jira. Qorannoowwanii fi ragaaleen xiinsammuu akka agarsiisanitti dhiibbaa qaala'insi jireenyaa dhiirota irratti kan jabeessan sababoota gurguddoo hedduu tarreessanii jiru. Sababoota kanneen keessaa aadaa fi hawaasa keenya keessatti dhiirri akka utubaa manaa fi maatii ta'etti ilaalama. Baasii manaa, nyaataa, uffataa fi mana barumsaa ijoollee yeroo baay'ee kan itti gaafatamu dhiira qofa. Gatiin meeshaalee yommuu humnaan ol dabalu dhiironni itti gaafatamummaa kana baachuu dadhabuun dhiirota keessatti dhiphinni sammuu cimaan uumama. Dhiironni baay'een milkaa'inaa fi kabaja ofii isaanii galii argatanii fi qabeenya maatii isaaniitiif dhiyeessaniin madaalamu. Qaala'insi jireenyaa dandeettii waa bituu isaanii yoo gadi buuse ofitti amanamummaa isaanii balleessaa deema. Kun ammoo miira kufaatii guddaa itti fida. Dubartoonni yeroo rakkatan hiriyoota yookiin maatii isaaniitti dubbachuun miira dhiphinaa ofirraa salphisu. Dhiironni garuu aadaan dhiirri hin booyuu hin dadhabu jedhu waan irratti fe'ameef rakkoo isaanii garaa keessatti qabatu. Kun ammoo sammuu isaanii akka miidhamuu fi maraatan isaan taasisa. Yeroo baay'ee liqii baankiitti gaafatamoo kan ta'an dhiirota waan ta'aniif qaala'insi kanaan kan ka'e liqii kaffaluu dadhabuun halkanii guyyaa yaaddoo keessa galuun akkasumas hirriba dhabuun sammuun isaanii nagaa akka hin taane isaan taasisa. Dhiironni gara fuulduraatti maatii ijaarrachuu, manaa fi qabeenya dhaabbataa qabaachuu irratti adda durummaan tilmaama keessaa galfamu. Qaala'insi gabaa yommuu tasgabbii dhabu karoorri egeree dhiirotaa hundi fashalaa'uu danda'a. Kun ammoo gara abdii kutannaa fi muddama hamaa keessa akka seenan isaan taasisa. Hanqinni maallaqa jireenya maatii keessatti wal shakkii fi wal loluu uuma. Dhiirri abbaa manaa ta'e tokko waan maatiin gaafatan hundumaa guutuu dhabuu isaatiin nagaan manichaa yoo jeeqamu dhiironni sababa kanaan boqonnaa sammuu dhabuun dhiphina hamaaf saaxilamu. Baasii jireenya madaalchisuuf jecha dhiironni baay'een sa'aatii dheeraa hojjetu. Kun ammoo boqonnaa akka hin arganne isaan taasisa. Dadhabbiin qaamaa fi sammuu kun walitti kuufamee dhumarratti sammuun akka dadhabuu yookiin akka maraatan isaan godha. Qorannoowwan PubMed Center irratti ba'an akka agarsiisanitti namni tokko yoo qormaata qaala'insa 5 fi isaa ol walitti fufiinsaan keessummeesse dhiibbaan xiinsammuu dhiirota irratti argamu kan dubartoota caalaa haalaan ol ka'aa akka ta'e ifoomsee jira. Dhiironni dhiphina qaala'insa jireenyaatiin dhufu irraa boqochuuf yeroo baay'ee gara araadota garaagaraatti deemu. Wantoonni kun ammoo maallaqa qaban fixuu bira dabranii sammuu isaanii caalatti dadhabsiisuun gara dhibee sammuu jabaatti isaan oofaa jechuun National Institute of Health gabaasee jira. Wayita Ameerikaa waliin waliigalteerra gahametti lammiileen Iraan hundi nagaan bu'eera jedhanii hin amanne. Dilbata darbee Ameerikaa fi Iraan lola ji'oota 4 gidduu isaaniitti deemaa ture dhaabuuf waliigaltee mallatteessuun booda addunyaan boqonnaa qilleensaa argattee jirti. Ta'us daandileen Teheraan kanneen waggoota hedduuf qoqqobbiiwwan dinagdee fi walitti bu'iinsaan hiraaraa turan keessatti labsiin dhukaasa dhaabuu kun rakkinicha xumureeraa amantaa jedhu uumuu hin dandeenye. Waliigalteen qaamota lameenii raawwatamuu fi maata dhufuuf kan mallatteeffamu kun ulaa galaana Hormuz kan yeroo waraanni gurraandhala 28 eegalee jalqabee baay'ee isaa Iraaniin to'atamee ture. Deebi'amee akka banamus eegamaa jira. Kunis gabaa anniisaa addunyaa tasgabbeessuuf abdii uumee jira. Taatee kanaan Ameerikaan qoqqobbii humna galaana buufataalee karaa kibba Iraan kan dinagdee Iraan miidhe irratti keessee kaasuuf jirti jedhamee eegamaa jira.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu isaatti kanaaf qabannee achumatti goolabneeti jirra waan ufaana turtanii foraa bulaa deebanaa.